ati ishiitiif maan hin goone isheen kun akkasitti siin jiru ati garuu warroota dugduuba kee deemanii waa meeqa sii kee isiin jedhanii gurra hin kennin tasuma cimtuu ta'e kaayoo keetiif bakka kenni anugaa waaqa dur maaliif namni jecha akkasii naan jedhan jedha nan bu'a amma garuu lakkaadha waan inni cimtuu ta'eef namni maqaana balleessaan jedha ittuu cimtuun ta'e beekaa isaan durii amma fakkeenyaaf ji'atti yoo yeroo damoosa qofra birishaan amma fakkeenyaaf dhibba nan balleessa yoo ta'e ashama harka fuune hordoftoota YouTube channel ko akkam jirtu nagaa keessanii ambaayee nagaa kooti waaqayyo galatu aramoo video biraatii walitti deebinee jirran siniin jira innis maali waa xiqqoo tokko siniif qooduu dhufeera jiraachuu dandeessu namoonni akkasii namni maaliif jecha gadhee naan jedha andur akkasin jedha namni maaliif waan hin qabne naan jedha nan bu'a dhugaa waaqa jechuudha fayyoon akka kana fayyoon bir akka kana baqa waan hin qabne naan jedhu dhugaa waaqa jechuudha garuu reef naa galuutti kee wanti isaa jechuudha dur garuu namni maaliif akkas naan jedha anuu nama akkasii mitiitiin jedhe nan bu'a dhugaa waaqa jecha namaatiif nan bu'an ture garuu ammoo dhugaa waaqa nan kolfa sababiinsa yoo ati nama cimtuu taate yoo ati gobozii taate yoo ati jireenya keetiif intattaafatte taate namoonni numti duraan sirriitti si jaallatan jecha hin taane siin jedhu waan ati hin qabne siin jedhu aamilee kee si cabsuu fi sababiinsa gobozummaa kee arganii jechuudha ati yeroo hunda maal ta'uu qabda cimuu qabda gobozii ta'uu qabda birrii argattu biyya kee irratti waan gaarii godhachuu qabda walirra keewwachuu qabda dhugaa waaqaa jechuudha warri suni booda warri jecha gadhee siin jedhan sun booda eentutti qaana jarumatitti qaana ergati nama gobozii taate jechuudha enna waan kana wajjiniin ilaaluu dhufne yeroo hunda gobozii ta'uun dhugaa waaqa bareedaadhaan siniin jedha jecha namaatiif bakka hin kennina namni yoo ati cimtuu taate yoo ati maatii kee isa yeroo biyya jirturraa erga biyya arabaa dhuftee jijjiirteetti ta'e yoo ofii keetii biyya irratti waan gaarii godhatteetti taate hiriyaadhuma kee dur sirriitti si jaallattutu duuba kee deemee jecha gadhee siin jedha aamilee kee si cabsuu barbaaddi ati garuu nama warroota jecha hin taane siin jedhani bakka hin kennin sababiinsa waaqayyoofis situ of beeka waan ta'eef jechuudha kanaaf bakka gadhee sanatti hin argame yoo amma namni isheen ikko duuriyyeedha isheen ikko in sagaagilti isheen ikko nama badduudha dhiira faana argamti yeroo mara dhiira faana jiraatti yoo namni siin jedhe ati bakka gadhee sanatti hin argami wanta ati beekuu qabdu maalidha jecha namaa sanatu hin taane ati qofti bakka gadhee sanatti hin argami nama cimtuu ta'e hojii kee hojjettee birrii kee walirra keewwatte taanaan hojii kee hojjettee maatii kee hin qarqaarratte taanaan yeroo hundatti cimtuudha eentu si qarqara waaqayyo gooftaa isa si uumetu si qarqaara jechuudha eenyu si faana jira yeroo hunda waaqayyoodha ati jecha namaatiif bakka hin kennin nama kabajii sodaa waaqayyo qabaadhu garuu jecha namaatiif bakka hin kennin dhugaa waaqa ofirraa kaasee tan beeka jechuudha namoonni duraan dhugaadhaan si jaallatanii yeroo ati gobozummaa kee yeroo ati beeka gobozummaa kee arganii maatii kee jijjiirteetti taanaanii ofii keetii waan gaarii godhatteetti taanaan jarumatu deebi'ee xilaata sitti ta'a sababiinsa jarri maali dadhabbina sammuu waan qabaniif erga biyyaa ba'anii maatii isaaniitii umaan goone ta'uu danda'u warra akka kanaa ofii isaaniitii umaan godhane ta'uu danda'a birrii isaanii zimmanii dhiiratti erganiifaa fixan ta'uu danda'a birrii isaanii zimmanii qisaasessanii waan wantaanetti fixuu danda'u garuu yeroo mara ati jecha namaatiif otoo hin taane kaayoo keetiif bakka kenni amma fakkeenyaaf jechuudha sooressa tokko bira dhayxee sooressi kun makiinaa tokko qabnaa jennu sooressa kana bira dhayxee waa'ee nama tokko gaafatta waa'ee hiriyaasa fakkeenyaan isiniif fudhadha waa'ee hiriyaasaa gaafatta waa'ee hiriyaasaa dhiisii waa'ee mataasaayuu sa'aatii sitti himuun qabu sababiinsaa sooressi sun makiinaa tokko biteera waan ta'eef makiinaa lammaffaa bituuf tattaafachaa jiran kanaafi namoonni gobozii namoonni cimoon namoonni kaayoo qabanii jecha namaatiif otoo hin taane kaayoo isaaniitiif bakka kennu kanaaf atillee namni yoo waan gadhee siin jedhe ta'e jecha nama sanaatu hin taane kaayoo keetiif tattaafadhu kan si baasu maalidha kaayoo keetidha gobozii ta'e argame yeroo hunda namni waa barbaade yoo siin jedhe sitti hin qabatu nama cimtuu ta'e argami ani dhugaa waaqa ofirraatti kaasee waan inni narra ga'een siniif hime namni natti dhiyaatu
namni natti dhiyaatu tokko hangam na jaalata, hiriyaan shamarranii tokko hangam dhugaadhaan na jaalatti, hiriyaan kun nama akkamiiti jedhaatiillee adda baafadha. Namoonni tokko zimmi jedhanii maalummaa kee baruuf sitti dhiyaatu. Beqa ati garuu cimtuu ta'uu qabda, yeroo mara cimtuu ta'uu qabda, jecha namaatiif tasuma bakka kennuu hin qabdu. Hiriyaan shamarranii tokko dhugaadhaan akkamiin natti dhiyaatte, immoo kan hiriyaan dhugaadhaan sitti dhiyaatte fi hiriyaan sobaan sitti dhiyaatte adda baafatta. Innis maalidha yoo jette, hiriyoonni dhugaadhaan sitti dhiyaatan sun yeroo hunda goboziidha, waa'ee jireenyaa irratti hin tattaafatu. Beqa waan gaarii tokko godhachuuf karoora qabu, kaayyoo qabu taanaan namoonni akkasii si'iifillee gaarii yaadu, sababiinsa ofii isaaniiti yeroo mara gaarii waan yaadaniif. Hiriyaan tokko immoo keshelebbeedhuma taate sitti dhiyaatti, hiriyaashii sana yeroo hunda hiriyaa gadheen jechuudha, yeroo hunda hiriyaashii dhufte sitti hamatti taana dhugaa waaqa jechuudha. Nama akkasiirra fagaata. Yoo ati gobozii taate namaafillee fakkeenya taata. Yoo ati cimtuu taate maatii keessa jireenya kaleessaarra jijjiirtee erga biyya Arabaa dhufte taate, waa intalli baluuko maatii ishiiti akkas goote, waa intalli baluuko ofii ishiiti akkas goote. Kun uko cimina kee mul'isa, kun uko dadhabbina kee otoo hin taane cimina kee. Warroonni kaan immoo warroonni yommuu fakkeenyaaf namoonni inaafaa qaban tokko sirriidhumatti kan si beekan tokko sirriidhumatti namatti wajjin nyaattee dhugdetu duuba kee deeme maal jedhu, jarri ka warroota dadhaboodha, warroota kaayyoo hin qabne. Isheen ikkoo sagaagiltuudha, isheen ikkoo duriyyaadha, isheen ikkoo maatii ishiitiif maa hin goone, isheen ikkoo nama akkasiiti siin jedhu. Ati garuu warroota dugduuba kee deemanii waa meeqa siin jedhanii gurra hin kennin. Tasuma cimuu ta'e, cimtuu ta'e, kaayyoo keetiif bakka kenni. Dhugaa waaqa dur maaliif namni jecha akkasii naan jedhan jedha nan bu'a. Amma garuu lakkaadha waan inni cimtuu ta'eef namni maqaa na balleessaan jedha. Ittuu cimtuun ta'e beekaa isaan durii amma fakkeenyaaf ji'atti yoo yeroo damooza qofa fudhadhu birrii 5 amma fakkeenyaaf 100 nan balleessa yoo ta'e isa 100 balleessu sana dhiisa 50 balleessa. Maaliifi cimtuu ta'uun qaba kanarra jechuudha. Innaa akkasiniin jedha, jecha namaatiif tasuma bakka hin kennina. Gobozii ta'a, nama kaayyoo qabaatu ta'a. Biyya keenya irratti illee galee waan gaarii tokko akka banannu suuqis yoo ta'e, mana uffataas yoo ta'e, mana nyaataas yoo ta'e birrii argannuun jechuudha. Asitti baay'ee dadhabnee jira dhugaa waaqa. Biyya Arabaa wajjin biyya Arabaa baay'ee tokko nama dadhabsiisa. Innaa hordoftoota YouTube chaanaalii kiyyaa ijoollee keenya akkasiniin jedha. Kana fakkaatti birrii keenya galee ittiin bashannanuu hin qabnu dhugaa waaqa. Anamma jechuudha waaqayyo nagaan biyya kana naagashu malee ituun biyya kana galee birrii koo galee hin qisaasisu. Sababiinsa karooran itti godha. Birriin biyya Arabaa hin barakattu. Kanaafi galleellee akka cimne hojii banannu. Beqa nama gobozii kan si jechisiisu hojii keetidha, nama cimtuu kan si jechisiisu hojii keetidha. Ati garuu birrii argattu kana galtee hin qisaasisa akkasumatti hin balleessita taanaan kun dadhabbina keeti. Garuu hojii tokko banattee taanaani ati cimtuudha waan talee beluuf siin jedhu. Kanaaf akkasiniin jira hordoftoota YouTube chaanaalii kiyyaa. YouTube kiyya subscribe, like, comment naaf godha. Viidiyoon koo irraa kanuma fakkaata. Yeroo hunda jecha namaatiif bakka hin qabaatina. Gonkumaa kolfaa dabarsaa dhugaa waaqaa jechuudha. Kolfaa dabarsaa. Isin garuu kan beeku qabdan cimtuu ta'uu keessan hojiin itti argisiistu. Warroota kaleessa waa meeqa isiniin jechaa ture. Yeroo ati nama gobozii taate fuulduratti deemtu jarumatu itti qaaneffata. Yeroo ati nama cimtuu ta'uu kee argani warruma kaleessa waa meeqa siin jechaa turantu itti qaaneffata. Innaa akkasiriin jira hordoftoota YouTube chaanal kiyyaa.